Ayyaanni Faasikaa Yesuus Kiristoos murtoo du'a dhala namaatti murtaa irraa kaasuuf fannoo irra olee du'ee du'aa ka'uun jaalala nagaa fi jireenya bara baraa nama hundaaf qoodeeraa kan jedhan Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa eebbifamoo Abuna Maatiyaasii fi Phaaphaasiin mana amantaa Kaatoolikii Itoophiyaa Kaardinaal Biraane Yesuus Suraafelii fi Pirezidaantii Kaawunsilii Waldaa Amantoota Wangeelaa Qees Darajjee Jambaruuti. Lammiilee biyyattii hundaanis baga nagaan guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e jedhaniiru. Maqabbaa kan ilmaa afuura qulqulluu waaqa tokkichaa ameen. Biyya keenya Itoophiyaa magaalaa fi baadiyyaa biyya alaas kan jiraattan daangaa biyyaa kan eegdan sababa dhukkubaan bakka sabalaa fi manneen yaalaa kan jirtan akkasumas mana sirreessaatti kan argamtan cubbuu keenya irraa nu fayyisuuf jedhee aarsaa ta'ee du'uun du'aa ka'uun kan du'aniif daandii jireenyaa kan bane guyyaa yaadannoo du'aa ka'umsaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahe nu gahe. መላው ህዝበ ክርስቲያንና የሀገራችን ህዝቦች ክርስቲያኖonni hundi fi lammiileen Itoophiyaa guutuu addunyaa kanarra jiraattan hundi keessan baga nagaan du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 nagaan ittiin isin ga'e. እንኳን ለ2018 ዓመተ ምህረት የትንሣኤ መታሰቢያ በዓል አደረሳችሁ። baga guyyaa yaadannoo du'aa ka'uutiin nagaan isin gaheen jedha. Guyyaa kana yoo kabajnu kan waaqni keenya ilma isaa tokkicha nuuf kenne innis rakkina argee du'ee du'aas ka'ee dhiphuu fi rakkoo irraa nu baraaree san yaadachaa ta'uu qaba. Kana malees ammas Yesuus Kiristoos nuuf faasikaa keenya ta'uu isaa laphee cabaadhaan yaadachuu qabna. Jaalala inni nutti agarsiises yaadachaa kabajuu qabna. Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uun isaa dhala namaa kan fayyise biyya lafaa abaaramtees kan eebbise nagaa uumama hundaafis labseeraa jedhan. ከመሞቱና ከመነሳቱ በፊት du'uu fi du'aa ka'umsaa dursee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa qulqullootaa isaan irra deddeebiin hubachiisee tureera. Kanaaf akka tasaatti kan raawwatame osoo hin taane beekamaa kan ta'e jaalala namaaf qabuun nama fayyisuun karaa kana qofa ta'uu isaatiin jaalalaan kan raawwate. Addunyaan kun dukkanaan guutamtee jeeqamaa jiraachuu akkuma argaa jirru ifarraa dukkanaa filannoo isaanii waan taasisaniif kanaaf filannoo keenya ifa kan ta'e waaqa akka ta'u waamicha keenya yeroo hundaati. ምድር በክርስቶስ ደም ታጥባ biyyi lafaa kun dhiiga Kiristoosiin niqamteem du'aa ka'umsa Kiristoosiin gammaddeem dhala namaa hundaaf misiraachoo hunda caalu labsameefim gammachuu fi jaalala ifaa fi nagaan lammiilee hunda bira ga'eem waggaa waggaan kan kabajnu ayyaanni du'aa ka'umsaa guyyaa injifannoo jechuun waamnaam. Ayyaanicha yeroo kabajnus iccitii du'aa ka'umsaa hubachuun hirmaachuu fi itti jiraachuun hunda caalaa ammoo ayyaanota du'aa ka'umsaa kiristaanota hundaati. Guyyaa kana humna gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu fi duuni injifatameen moo'ichi argameera. ትንሣኤ ጥላቻ በፍቅር መለያየት በአንድነት ሐዘን በደስታ du'aa ka'uun jaalala jibbaan adda wal qooduu tokkummaadhaan gadda gammachuudhaan akkasumas injifatamuun moo'ichaan kan itti bakka bu'e waan ta'eef nu gidduuttis kan caalee mul'achuu qabu jaalala nagaa fi waliif dhiisuudha. Yoo kana taasisnu araarrii fi nagaan saba keenyaaf baay'ata jechuudha. Nu gidduuttis nagaa fi tasgabbiin ni jiraata. Waliigalteetu heddummaata jechuudha. Yeroo ayyaana kana kabajnus kan dhaban gargaaruun dhiifamaa fi jaalalaan ta'uu akka qabus abbootiin amantaa kunneen waamicha dhiyeessaniiru. ስናከብር ዓለም በክፋቱ ያጨለመባቸውን ወገኖች guyyaa du'aa ka'umsaa yeroo kabajnutti lammiilee harka qalleeyyii homaa hin qabneef waan qabnurraa qooduun kan beela'e beelaa baasuun kan daaran daaraa baasuun guyyaa gammachuu kanaa gammadanii akka dabarsaniif taasisuun dirqama keenya bahuu akka qabnu waamicha keenya dabarsina. Ayyaana gaarii hunda keenyaaf yaa ta'u Waaqayyo Itoophiyaa fi lammiilee ishee haa eebbisu. ወደ እርሱ በመቅረብ በጽድቅ ሕይወት በመጽናት gara isaatti dhiyaachuun naamusa gaarii agarsiisuu qabnam. Qulqullummaan jiraachuun hojii gaarii hojjechuun nurraa eegamam. Lammiilee biyya keenyaa hunda waliin obbolummaa fi tokkummaan yaa dhaabbannu. Yeroo ayyaana kana kabajnus kan daandiirra jiraatan harka qalleeyyii tumsuun ta'uu akka qabu imaanaan jedham. Ayyaana gaarii yaa ta'u Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu nuuf haa eegum. የክርስቶስ ኢየሱስን ትንሣኤ ስናከብር በመካከላችን በልዩ ልዩ ችግር ውስጥ ያሉትን ወገኖች በማሰብ du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos yoo kabajnu lammiilee rakkoo adda addaa waliin nu gidduutti argaman yaadachaa isaaniifis deeggarsa jaalala dhugaan guutame akka gootaniif imaanaan isiniin jedha.